أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إن شاء الله كن برنامج كينيا كتاب مفتاح التجويد سنة الرجرة سنرى مخارج في صفات في لقب قبي أكسما أحكام ميمي ساكنة نوني ساكنة في تنوين هندسات برنة أما مواهي أحكام مد الرجرة جيجو باب المد كوني بقنا واهي مديتي باب المد كوني بابا مديتي بقنا مديتي جيجو باب المد كوني بقنا وادير السوتي سؤال ما المد مدي جيجون مالي مغرب براديني sagalee dheeressuun kun egaa sadarkaa isaatiin iddoo idaa isaatiin bootaa isaatiin wal dhaba jechuudha. Baabul maddii baabni kun su'aal gaafii mal maddu maddi jechuun maali? Madduma jechuun maali? Jawaab deebisaa. Huwa maddi jechuun lugatan akka seerluga afaan arabaatti az-ziyaada waan tokko dabaluudha. Az-ziyaadatu waan tokko dabaluudha. Maddi jechuun waan tokko daballaan maali? Maddii ta'e jechuudha. اصطلاحا أمو كثيرة تجويدات عبارة دبتونا عن طول زمان صوت الحرف ديرنا زمان سجل حرفي عن طول زمان ديرنا زمان صوت الحرف سجل كبيرة زبن كبيتكو ديرة تورا دبتو كبين تكو سجلين سايرو ديرة تو كبي سجل ديرة خنجنون مدينة كبي سجل ديرة خنجنة فانا رما كيس أرومو كيس ونمو مدي أيه تركين رب بشارة أما جرا سجلين جرا ما آية سؤال قافي كم حروف المد قبيلين مدي دا ميغا قبيلين سجلي وديرستو ميغا قبين حرفي تكو ديرستو سببات هاتي وني ديرتو yoo wanni tokko dheeratu ofuma isaatiin dheeratu waan isa dheeressitu jira jechuudha. Wanni dheeratu tokko waan isa dheeressitu jira. Qubeeleen maddiidhaa waa dheeressitu sababa isaatiin waa dheeressitu maali isiin meeqa? Jawaab salaasatun sadii. الألف الساكنة ألف سكونة المفتوح ما قبلها والنئسي درا فتحات كان أرقم والواو الساكنة واوي سكونة المضموم ما قبلها
wanni isii dura dammaa ta'ee kan argamu. والياء الساكنة يا سكونة المكسور ما قبلها والنيسي درادا كسرا وتكون الواو أمو نتاتي واوين والياء وقسم يائين حرفي لين جتشلافا حرفي جتشلافا تاتي فقط حرفي لين فقط حرفي لين قفتاتي واوين في يائين ويتكم إذا سكنتا ويتسكونتان وانفتحا ما قبلهما wanni isaan lamaan dura jiru gaafa fathaa ta'ee dhufe wayalhaqaani ni dhaqqabsiifaman ni dhaqqaban xuruuf almaddi qubee maddiitti fi haalatil waqfii yeroo waqfii keessaa qubee maddiitti dhaqqaban qubee maddii jedhamee ni yaamani qubee waa dheeressu waa sadii aliifa sukuuna wanni sii duraa fathaa waaw sukuuna wanni sii duraa dammaa yaa sukuuna wanni sii duraadhaa kasraa jechuudha. Laakiin jedhe yaa'iinii fi waawiin gaafa sukuuna ta'anii wanni isaan lamaan duraadhaa dammaa tahan la gaafa waawiin dammaa sukuuna taate wanni isii duraa dammaa harfii maddiiti jenna. Yaa'iinis gaafa sukuuna taate wanni isii duraa kasraa harfii maddiiti jenna. Yoo ka'anee isaan lamaan kun waawiinii fi yaa'iin immoo mataa isaanii ofii isaaniitiif sukuuna tahanee wanni isaan lamaan duraadhaa immoo fataa ta'ee argame hoo gaafa sana hoo wayalhaqaani xuruufan maddi qubee maddiitti dhaqqaban fi haalatil waqfi yeroo waqfii keessatti fakkeenyaaf xuruufa maddii maal ta'anii harfii maddii maddalliin ta'anii jechuudha maddalliin ta'an. Yaan sukuuninii fi waawu sukuunni kun walakkaa kalimaatti gaafa dhufan harfii liin jedhamanii waamaman. Harfii liin qubee sagalee gabaabaa sagalee laafaa qabu jedhanii waamna. Afaan Oromootti qubee sagalee laafaa jechuun harfii liin lameen jechuudha. Gaafa immoo isaan lamaan kun xumura aayataatti dhufanii hoo sukuuna ta'anii wanni isaan duraa lamaan fataa ta'anii xumura aayataatti gaafa dhufanii hoo maddalliin ta'anii iddoo isaatti hin dubbannu rabbise. Su'aal kam qisman lil maddi qubeen waa dheeressitu sadii jennee baranne. Maddiin kun yeroo dheeratu keessatti akkaataa hedduutti dheerata walirra dheerata. Qooda meeqa qabammoo? جواب قسماني بكلمة قلنا لا لودن أصلي وفرعي أصلي في فرعي أصلي جتون كانوا أصلي هاد ورافي وفرعي دمي جت بكلمان كانت قلنا لا سؤال ما المد الأصلي مد الأصلي كجن كن هو مالني جواب هو إني الذي لا يتوقف على سبب sababa wahii irratti kan hin dhaabbanne sababa wahii irratti kan hin dhaabbanne sababa wahii irratti gadi hin dhaabbatu sababni wahii dhufee isa maddii isaan godhu walaa biduuni alxuruufi qubee tokkoon malatti tuytalabu kan fidamuu miti qubee tokkoon malatti kan fidamuu miti walaa biduuni isaan malatti alxuruufu tuytalab qubeen kan hin fidamne kan hin argamne isaan malatti qubeen tokko hin uumamu jechuudha. Isaan malatti xuruufni kan hin fidamne jechuudha. وهو الطبيعي مد الطبيعي لأني باينان جتشانو دبنو كيست ما ينا مد طبيعي نبمو يروبائي جتشو يروبائي فكتو كتت نبمو دندا ندبمو لكن قروا باينان مو حروفني مدي مد طبيعي كيساهن أبمو مجتشو لكن سببا ويرتي قرين آبتو إني حرف ما فده هندا كيستو
hin dhabamu jechuu yeroo baay'ee inni jechuu maddu xabi'iidha jenna. Maddu xabi'ii ka jennu kuni qubee maddii sadeen sanaan argama. Waaw sukuunaa fi yaa sukuunaa fi aliifa sukuuna. Aliif gaafa sukuuna ta'ee wanni si duraa fathaa waaw sukuuna ta'ee wanni si duraa dhammaa yaa sukuuna ta'ee wanni si duraa kasraa gaafa ta'e maddu xabi'ii kan jennuun jara kanaa jechuudha. Egalee akkas ta'uutu barbaachisaadha. هذا وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.